Arkafuune hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jaa arraa akkuma duriitti mata dureen xiyyaa haala yeroo jetti itti aansuudhaan osooniin haala yerootti hin seenne warroottan gosummaa ooftan warroottan gandummaa ooftan rabbii keessa yoo sodaattan ummata kanarraa dhaabbadha ummata rabbitti fedhe kanarraa dhaabbadha. Yaa ummata keenya isinii yaadachisa gaafa nuti badhaadhina keessa turre san warroottan gosaan ummata diiguu ture kan isin gootota keenya jechuun turtan arrakka gartee harargumaa'uu diiguu eegalanii jechuudha. Warri kana jala yaa'ellee sheer jalaa godhee goota keenya abaluu keenya maarree keenya juu diina harargeeti. Arra soomaleen ummata harargee bakka inni qotatutti buqqisaa jirti. Qotee bulaa dhuftee ajjeesaa jirti. Ilmaan soomalee tanu keessa dhalatte tanaadhaan soomalee abbaan oromoo haadhaan soomalee harargee fakkaattee maqaa harargee himattu. Akka nuti gartee ummata keenyaa tokkummaan sagaleen taane as keessa ribxeeti maqaa loqoda harargeetiin nama arrabsitee maqaa harargeetiin namoota waliin naqaa jirti jechuudha. Warri naannoo biroo dhimma mataa isaaniiti yoo gosummaa oofan. Harargeerraa gosummaan hin bireeddu dhugaan isinii himu. Gosummaa oofuun mallattoo wallaalummaati, mallattoo doofummaati. Gosa fi baruun, kabajuun, jaalachuun kabajaa. Garuu gosa fiitiin dhaadatteetti nama diiguun gosa tiyyaan namaa olii jechuun qaaniidha. Jarrinuu gosummaa yaanii maarreen gosummaa yaanii dhimma isaaniiti. Sigale gosummaa yaanee dhiisii tokkummaa yaaneetu injifachuu dadhabnee jirra. Nuti harargee takka beekna. Harargeen durriyyeen gartee TikTok irratti addanuu fuutu tana gosummaan nu ooftu tana hin beeknu jechuudha. Waalaikum salaam jaal Muhammad. Hin beeknu jechuudha. Harargee takka beekna nuti. Nuti magaalaa guddoo hin qabnu bara. Hin qaanfattanii. Gaafa akka namatti magaalaa guddoo harkanne akka ummata biyya birootti naannoo birootti gartee waan keenya daldalachuu dandeenye kaadireef kaabinee kana gartee dammayfannee harka akka nurraa ol qaban irra caalaan badduun kaadireedhaa harargee akka taate beektu isa. Ta qorqorroo buqqaasisiiftee nama gurgursiiftu kaadiree harargee akka taate beektu. Saniifuu osoon kana keessa jirru gosummaa fi gandummaan ka wal qoodu I think namni sun diina harargee na fakkaatti jechuudha. Arras sirna kana caalaa namni akka harargee sirna kana miidhamee jiru dhugaan jala mureesii. Diinagdee kee zeero si harkaa deebisa. Tokkummaa kee zeero si harkaa deebisa. Qabeenya kee guutuu akkatti fayyadamne zeero si godha. Sangubbarraan gibira naannoon biroo takkan kafalle fidanii harargeerra kaan. Namni akka sirna qaalicha sheeyxaanaa kanatti sheeyxaanticha kanatti harargee miidha hin jiru jechuudha. Warroottan abbootiin qabeenyaa bitattee harargee fakkaatanii harargee keessa yaa'an lafa arsee bulaan kun beeka kan mootummaan bitattee fi kan abbaan qabeenyaa bitatee adda jira jechuudha. Soosan an irra laalu dantaa garaasaa dantaa kuuliisa akkuma nan kuuliiti yadalla gaddu inni faarsee ilmaan isaa guddifachuu jira jechuudha. Sigale kana jala deemtee immoo yoo ati wal qoodde siitu itti gaafatamaa tana ajandaa if danda'e ganaadhaan itti deebi'a ambar waa'ee murtii guutoo deengaddaan dubbadhe doofummaan osoo bifa qabaattee murtii guutoo fi fayyisaa leellisaa fakkaattii kitaabul jismirraa isiniin hin jenne doofummaan osoo bifa qabaatte
Fayyisaa Leellisaatii fi murtii guutuu fakkaattiin isiniin jeesii gale. Saniifuu isin mee suutaas ja'a hin dammayneefifuu deebitanii raftan. Waan dammaytan isinitti hoggii nama arrabsitan, hoggii bakka hunda hayyoota xiqqeessitan, waan dammaytan isinitti hin fakkaatin. Meemma hayyootumaa xiqqeessa teessanii yoo wal jala yaa'u jirtanii. Harargeen dammaytee ganaa jaawar jala yaatu, marroo jala yaatu. Anaa isinii ja'a waan isin jechuu dhiiftan san. Akkasiimi wanni isin barbaaddan. Hayyee dammayta wal jala yaa'u jirtanii. Gosummaa wal qoodutti hin jirtanii. Kunaan, kulaala, kunanni aluma keessattuu kun ibidda akkanaati kun kaako kun maarroo jettanii wal qoodutti hin jirtanii. Abu qaanfadhaa haalaal xiqqoo anni narraan fakkaattu waan isin itti jirtan asitti ol bahee dubbachuun xiqqoo narraan qaanfattu qaanfadhaa waan qaanii jirtan. Jaawar jalaas hin deemin marroo jalaas hin deemin no problem. Mee teetumaafuu wal jala deemi. Ifuma keessattuu gartee gosummaa dhiisi. Ijoollee lukkuu mataan lukkuu fakkaatu gartee taasirraa ol yaatee giiftii kadhatee bula. Warra tiktokaan kadhatee bulaan jaanii beekta. Nuti dafqaan bulaa dhala. Kadhatee bulaan gosa wanni jaarratuuf akka leenca darbaniif, akka fooloo guddisaniif, akka sheerii heddummeessaniif tanaaf gosa jaarrataa jechuudha. Yaadan qabu. Hiishaahumaan qabu. Baratee sammuun qabu. Kanaafuu maal godhu qaba? Gosa jaarratee nama kana waliin buusee maraatuma kana jala ta'anii waan juu fi waan dhiisu dambeeyna kana jala ta'anii goota keenya jedhaniin. Saniifuu kadhatee bulaa jecha wal diigu Harargellee bakka hin bu'u. Harargellee wanna juu hin jiru jechuudha. So tanaasuma dhaabeetiin sagantaan har'a dhufee fiddeema duraan dursuudhaan injifannoo warroottan sheer gootan gaafa nuti sagalee taanu doktoroota sagalee taanu barsiisota sagalee taanu yaadattanii jaawarii fi taayyeen shoorarkeessitoota akkamitti mindaa dabalaa nuun je'anii gaafa je'anii hiriirarra yaamuu kanii piippiin hiriira yaamuu deemtii je'an iccitii poostii isinii godhee hiriirri sunillee ichi nafe. Biyyattiin sa'aatii ammaa ifiifuu sa'a mindaa dabaltu jirti. Sa'a maarree dabaltu jirti je'anii sheeyxaanticharraa eegalee hanga faarsee bulatti lafa dhiituu turanii jechuudha. Mindaan dabalamu hin jiru. Quuftanii kana godhattanii maal je'anii gartee lafa dhiituu turanii jechuudha. Ni dabaltanii miti sigale ni dabaltanii miti ni dabaltanii jenneen sigale dabalchiifnee jechuudha. Tun injifannoo guddoodha. Injifannoo xiyyaa fi teeti. Gaafa injifannoo wallaaluun nurra hin jiru jechuudha. Bakkatti goolii lakkoofsifne qabxii lakkoofsifne hisaabbachaa deemuu qabnaa jechuudha. Faarsee bulaan mindaan dabalamu hin jiru. Ergamtoota jaawari, ergamtoota taayyeeti, baandota warri mindaa gaafatu jechuu turan moontur. Arra warruma akkas juutu mindaan dabalame jechuu jira jechuudha. Faarsee bulaa jechuun taguuga. Taguuga woomatti naqan keessaa gan naqatan sigil. Kana wooma qaallichi yoo qaallichi mat arra taayyeen diinaa bar. Yoo footoo sheeyxaantichaa wajji ka'e taayyeen goota tahaa jechuudha faarsee bulaa biratti. Goota tahaa jechuudha. Tun injifannoo xiyyaa fi teeti. Tun injifannoo hayyoota keenyaati. Baga injifannee jechuudha. Ergaan hangana jee booda mindaa dabaluun qaala'insa jireenyaa kana gartee fooyyeessuu danda'a. Mindaan kunoo eenyuuf dabalame? Ummattoota biyyaa miliyoona 150 dabalame moo hojjettoota miliyoona 3 guunne miseensota PPTif dabalame ji'iyaadi yaabboleessa. Mindaan kan dabalameef hojjettootaa jechuudha. Ummata irratti hoo gibiraa dabalamee jechuudha. Ummata irratti hoo cinqii dabalamee jechuudha.
ummata irratti oo khasaaraa dabalamee jechu sigale tana jala murtee beeku qabda mee dursa osoon kara mindaachin dhayne qaalawinsa jechuun maal jechuun qaalawinsa jechuun maallayni harkasi guutee wanni maallayni sun siibitun jirtu jechuun memma waan takkaan si yaadachiisa rabbuma kana laale subhaanallah dhiira oggii umu dhala uumaafi jechuun dhiirarra yoo dhalaan heddummaatti namni wal fuudhu hin jiru jechuun dhalaan nama heerumtu dhabdi jechuun yoo dhiirarra dhalaan heddummaattees sigale kan heerumtu harkattu jechuun sigale rabbiin tana beekeeti wal qixxeessaa oofaa jechuun qaalawinsi dhalaan jiru jechuun bakka tanatti amma sigale qaalawinsi dhiiraatiis hin jiru jechuun akka sigaluttiin siimu jira sigale qaalawinsa jechuun dhiheeysiitun jirree jechuun gabaabdutti yoo dhalaan hin dhalanne wanni fuutun jirtu yoo dhiirtiin hin dhalannes wanni heerumtu jirtu tanaaf rabbiin dhiheeysirratti abalu intala dhale abalu ilmo dhale uggii janni dhiheeysaa jechuun akka wal fuudhaniif akka heerumtuuf dhiheeysiin deemaa jirtii jechuun dabarsi karaa jireenyatti as deebisi qaalawinsa jireenyaa jechuun maal jechuun qotee bulaan qotachaan jiruu jechuun naggaadeen naggadachaan jiruu jechuun qotee bulaan yoo ooyiruu keessaa qotatee naggaadetti hin gurguranne naggaadeen fidee yoo gabaa dhiheeysee hojjettoonni kun hin bitanne wanni ati gartee bitattu hin jirtu jechuudha. Tanaafi mindaan dabalamu kunillee furmaatan fiduu wanni nuti mindaan dabalamuun gaarii ta'ee osoo jiru mindaan dabalamuun fedhoo haa xiqqaatu fedhoo haa guddatu gaarii osoo ta'ee hojjettoota jiru memma mindaan dabalame kun xaafii kuntaala tokko ni bitaafi hin bitu xaafiin kuntaalli tokko meeqa sigale xaafiin kuntaalli tokko meeqa yoo xaafii hin binneef mindaan baati